Akkuma argaa jirtan kana jechuudha harduu haarayaa fi waan haaraya qawadheesanii dhufis maalii warri jettanii mana jechuudha gadi dhiisaa jira duraanii mana kiraa kabiraati kakaayu meeshaa fe'aa jirra hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkasuma ammoo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ashama harkifuuna jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodii isiniin jedha akkuma sitti argaa jirtan kana mana yoo jijjiirattanii ifaajee hedduu qaba kutoota ol guuruu gagguuruu akkasuma ammoo garana fe'u garas fe'u akkuma argaa jirtan kanaani namootiin asitti argitan kunniin jechuudha warra meeshaa isaanii yamaa yookiin fedhiidhaan kaayatanii haala kanaan tartiiba godhamee fi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma yeroo hedduu baratamee jedhee yeroo baay'ee jechuudha warra waggaa kaayatee ji'a 9 kaayatee ji'a 8 kaayatan hamma ammaatitti jechuu tola isinii kaayaa ture hundi keessan hin beeytanii birrii takka osoo isinirratti hin herreegatiin waa'ee kiraa mana hundi keessanuu hin beeytan meeshaa keessan akka haala gaariin isinii kaayee gaafa fudhattanii jettan ammoo birrii kiyya ka isinirra jiru jechuudha yookiin waan dadhabbii kiyya ta'uu danda'a wama fedhe haa ta'u maal gootanii wallahi siif galchina jettanii kakattanii meeshaa na ergisiiftanii kana dhoorgattanillee hedduutu jira akkasuma ammoo jechuudha ani nama biyya namaa ture akka kiyyatti isin yaadee akka kiyya isinii yaadee waggaa tokko guutuu kiraa manaa kafalee isiniif kaayee booddee sanii ammoo yeroo fudhattan galata malee jechuudha badhee na oolchitanii haala sanii yoo fudhattanii jettan galata takka ka hin qabne narraa fudhattanii isiniin jedha ilmi namaa jechuu namni nama hin galateeffanne rabbiin hin galateeffatu sababni isinii kana isiniin jedheef yeroo tokko jireenya biyyaatiin wal qabsiisnee osoo jechuudha waan biyya keessa jiruuni sila mana jechuu duraaniidhaan dhugaa rabbi dubbachuu fi waggaa meeqa waggallee kakaatee jira waggaa tokkoof baatii 3 kaatee wallahi billahi birri itti baafnee feenee jechuudha ka galatoomi hin jenne ka okee namarratti hin dhoofne baay'ee jira akkasuma ammoo boottanii meeshaa birrii 30 20 10 isinirra yoo haftee jette ammasii erga 5,000 bir anaaf birriidha yoo xiqqaate tiraanspoortii magaalaa takkarraa magaalaa takkana oofti isiniif guddoo miti kanaaf warri akkasis tahee ammoo jechuun wanni haarooyni anamma isiniin jedhu kan jiru akkuma isiniin jedhu kana wanni haaroof yoo jiraate mana haarayaa jechuudha qabee kiyyaan addatti keessan isiniif qabee haala kanaan namoota asii achi meeshaa bitatee bakka kaatu qabee rakkate hunda isaa inshaallah wa ta'ala haga takka jechuudha kan jalaa baasaa kiraa kafalattanii isiniif kaa isiniin jedha kiraan birrii guddaa miti birrii baay'ee xiqqishuudha akka isiniititti yoo laaltanii jettan xiqqishuudha garuu isin nama 4-5 taatanii yoo kaatanii jettan waan xiqqishuudha jechuudha addan namni tokkichi hin danda'u walumaa galatti jechuudha warra asiin dura kaa'eef illee rabbi jazaana haa kafalu jazaa rabbiin biratu caala jechuudha namni homaallee namaaf hin godhu kanaaf warri keessattu jechuudha mee nama xayyibaa jedhamtu takka kaayiroo irraa yoo namni beeytan jiraat hiriyaa isii garee qur'aana irra taatanii hordoftoota isii kiyya taatanii isii namni beeytan jiraatan adaraa meeshaa isii na bira jira majlisaa fi meeshaa mana keessaa tokko qabdi waan ta'eef akka fudhattu godhaa isiniin jedha alhamdulillahi rabbil alamin amma fi ijoolleen adaamaa meeshaa jettanii na komataa artani mee viidiyoo nan gadhiisaa rushaashaman irraa malee adaamaa miti hundumaafuyyuu isin jaalladha isin kabaja viidiyoo kiyya laayik gochuun akkasuma immoo sheer gochuun meeshaalee jajjaalattanii jettan iskiriinshoot gochuudhaan akkasuma immoo kiyya qofa osoo hin tahin ka biyya keessa jirus tahee ka biyya alaa jiru waan mana keessa nyaatan waan mana keessa dhugan hunduma isaatuyyuu jechuu hordoftootaaf kabajamtoota kiyya meeshaa hodhaa akkuma argaa jirtan kana jechuudha namootiin abbaan osoo hin jajatin daanteelii waliin ka qopheessuuf hin jira yoo qarshii kafaltan jechuudha yoo qarshii hin kafallee maal godhare akkasuma ammoo irra caalaan namaa jechuudha sirritti hordoftoota kiyya yookiin ammoo kastaamaroota kiyya komadhe keessa akkuma isin komattan anis isin komadha qarshii namaaf itti dabalee meeshaan keessan akka isin jalaa hin daballe jedhee abbaa taraa dursee yoo meeshaa isinii bitee jedhe isin maal gootan isiniif fakkaate salphamatti qarshii san baatii 6-7 meeshaan hin dabalaa anamootuyyuu meeshaa nama sanii kisaaraa itti seenaa kanaafi kana booda akkasillee ol gochuu osoo hin tahin yookiin egaa qarshiin keessan isinii gahe isiniif bitee akkanatti lafa isinii qob godhee hidhee yookiin ammootuyyuu hamma yookiin qarshii yoo qabaattanii jettan baatii takka keessatti yookiin 2 keessatti ergitanii cufattanii haala kanaan kaachuu dandeetta yookaan ammoo har'a bittanii baatii 2-3 booda adada birrii argattanii meeshaa keessan itti guuttachuu dandeettan isiniin jedha kanaafi hordoftootaaf kabajamtoota kiyya shaashamanneen akkam yoo naan jettan hirroobaa boqqoolloon goommanni dinnichaan walumaa galatti waan baay'ee namatti toluu fi anis mana kiraa
jechuudha. Kan isiniif illee adda kireesse ofii kiyyallee mana jijjiirataa jirudha. Mana barakaa kamil kaayinna maashaallah siifaa ta'u kabara argitanii gammachuu akkasuma immoo kabaldhinna naan jedha du'aayinaa kadhadha. Akkuma argaa jirtan kana kanneen jechuudha amma gadi harree warra jechuu meeshaa isaanii tursiisuu hin barbaanne waggaa ture ji'a 8 ture kayaafatanii kunniin ammoo kastamaroota haaraya asitti argaa jirtan kun warra baatii 3 hin dabarre baatii 3 lama jechuudha warri achi oli ammoo tu kiraa jennaani guyyaa lama keessa fe'atanii geessan ajaa'iba namni keenya kun waggaa tokko kaayee waggaa tokko baatii 3 kaayee gaafa an kiraa jedheen ammoo tu fudhatanii jechuudha. Kanaaf hundumaafuyyuu isin jaaladha ani jira viidiyooleen hin banne garuu ammoo tu hojiidhaan biizii tahee alhamdulillahi hojii jechuun waan guddaa fi waan gaarii itti toluudha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya isin jaaladha isin kabaja viidiyoo oolmaa maaliif gannuun dhiifne jettan irra caala viidiyoo oolmaa viidiyoo mana keetii viidiyoo nyaataa gadi dhiisin jettanii ofii keessanii ilaaltanii ani ammoo isin wanni isin naqeeqan yookiin wanni isin naa hintan isin naxaalaa jechuun argitan naxaalaa yaadan naxaalaa hubattan waan ta'eef jecha of sagodhee osoo anuu gadi isiniif dhiisuu barbaadu guyyarraa osoo isin yaadu kaameraa osoo yaadu taa isin jaaladha isin kabaja hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti horaa bulaa fayyaan faaya viidiyoo kiyya ammoo laayik sheer gochuun hiriyoota keessanii subscribe kee kuma 70 galuuf nama meeqa jaafe alhamdulillah rabbil alamin bisa galmoo kam tafe kanaaf subscribe godha kuma 70 galu subscribe godha hamma kuma 70 kana waggaa 5 waan hamaa jechuu waan isin qaanfachiisa isin saalfachiisa isin arrabsiisa hin hojjanne alhamdulillahi rabbil alamin itti gammada rabbiin na dandeessise as ga'uu kiyyaaf isinin jedha bye bye nagaatti isin jaaladha. Akkuma argitan kana jechuudha majlisni kuni kan ture jechuudha baay'ee ture majlis akkana nama dalaysiifatanii jettan asiin barnoota isinii haa ta'u irraa luqqa'ee qalamiin isaa hundi ganaa birri bifa haarayaan baasanii haaromsanii afnee jechuudha haala kanaan fe'atte. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa majlisa fireemii VIP almuuniyeemii maaliif dalaysiifame miti yooma san fe'a isiniin jedha majlisa kana qajeelee ka isinii waraabu hedu garuu garmalee waan aaree komii fi muufii qabuu fi haala saniin waraabuun isaallee na jibbisiise garuu lafa yoo ilaaltan hin bareeda haa ta'u malee kisaaraan inni qabu waan guddaadha illuqqa'aa mukni isaa hin dhodowaa hin bocama haala kanaanii isin jaaladha isin kabaja viidiyoo kee laayik sheer gochuudhaan amma dhumaatitti namni ilaaltan galatoomaa ulfaadha namootiin ajajachuu barbaadan bilbilli kama viidiyoo irra jiru kana jechuudha.